ሁሉ ላንተ ትቼዋለሁ የኔ እስኪደርስ ጠብቃለሁ በቁም ቃል ፈውስ የምሻ አቅርብልኝ የኔን ድርሻ ምርጫህ እንጂ የሚያጽናናኝ ብሩህ ቀን የሚያስናፍቀኝ ቢስሚላህ ማሻአላህ ተባረከላህ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ጅርጅርቴ ወርደፍቴ ያከም ጅርተን ፈያኬሰኒ አላመን ሰአነን ኬሰን ደለጋፊ አነከም ሲንጃ ነብረ በሬዶ አልሐምዱሊላህ ሲምብረስ በሬደ ከተ አብዲን ቀባ ኤጋ ሐሳባ ኢስኒትሂን ደረሱ ከለቲ ማን ገርዋን ቀበደ ድፌት ሲንዳባርሳ ገጥሙረ ቪዲዮ ያትነ ወሊንቱራ ማሻአላህ ተባረከላህ ጀዳ ኤጋ ሻርቢዋን ጊዜ መጊዜን ፋሽን ይፈጃቸውዳ ማሻአላህ ተባረከላህ ጭዳፍ ሰገንታ ገረገራቲፍ ጨሌን ኢትበባ አተመለድቆ ማሻአላህ ወይዱ በበሬዱ ዲዛይን ኢሳ የሮ መየሮ ጂጂራማ ፈጃቸውዳ ካንፊ ደሱንለ አከነመት በየፊዳ ፊዳ ከቪዲዮ ረላልተን ጫላ ሜሻተ uffata markaan qaqqabee argitu arga yaw kanneen keessa kanatti tolee fi kainta ajade yaadu filadha jechuudha ka calleen irraa ba'u jira ka dafee irraa hambaan jira akkasumas diizaayinii garaagaraatiin dhufa jechuudha hordoftoota kiyya kun hundi akkuma argaa hartan kan diizaayinii garaagaraati inni biraammoo wannan kana fuudhuu gabba'ee gon viidiyoo kana isinii godheef shaarbii Dubaay diriyaa Dubaay isaan fuudhuu gabba'ee achumaan viidiyoo godhaa jira kunniin illee callee qaba malee bareeda gize akkana gadi baani baay'ee namatti tola jechuudha maashaallah jedha waaw laalamee tanafa bulee tanafa jechuudha wanni ofirraa qaba malee laalamee hin bareeda akkan isin injaa hordoftoota kiyya asumaan immoo namoonni shiita Dubaay isaan kaayinaan jettan pilees nama hojjetu tokko azaan godhina yoo bitachuu eddan maallaqa keessan bitadha qopheeffadha koottaa kaayee jettanii achi yoo baddananii gurgura jedheetiin cadhisee kaayamu immoo dhuftanii kana man dubbisnillee gaarii miti egaa dhiifama jecha kallatti mangarawaan qabaadde dhufetti sin dabarsaa obboleettiin tiitu meeshaa mana keessaa guutuu qabdi itti aansuun immootu uffata qabdi jechuudha hadha uffata waraabuu deema meeshaa xiqqoo CBG ta'e uffanni isin biraa qabdu uffata dhiiraa kana mashaniin biraa qabdi jechuudha deebi'ee mootu qamisii kana firee gara 12 moo akkasii kana qofa osoo hin taane wal keessa godhi ka gatiin isaa rakasa kennaa namaatiif barbaadee humni kiyya kanaa ga'u godha waan nanni yaadhanaan jette qarshii kuma sadii qofaan hijaabaa fi qamisii walirratti kun as keessa jira maashaallah diizaayinii garaagaraatiin jechuudha shiiti Dubaay sanillee firee gara 10 qabdi jechuudha hidhaa lama egaa hordoftoota kiyyaa shiitii kaawwan illee nabraa qabdi qamisiiwwan isinitti agarsiisa amma qamisiin ofirraa qabu sunillee halluu qaba ka isiitti ofirraa qabu kunis kan mol fuudhe kunillee kun shifoon irraa dalagamee xiqqoo isinii abbata malee maashaallah iddoo bareeda hijaaba isaa wajjin baay'ee takka bareeda kun waraqaan isaa torre jira ka gatiin isaa rakasaati jechuudha kana isiniin jedhu qamisii yeroo ammaa ka Turkii ka Dubaay 7,000 8,000 10,000 sanii olillee jiraatu danda'a iddoo takka wuddiidha haa ta'u isin kennaafillee ta'u yaa humni kiyya ka danda'e malee ka humna kiyya olii godhuu hin danda'u kanaaf ol keessa makiitiniin akkuma ati barbaaddetti gatii sanii oliin bahin malee gatii saniin ol keessa godhii diizaayinii kaayinaa naarratti binaan jettee jirti bakka takkatti maashaallah diizaayinii gara 4 diizaayinii tanaan dura gadhiisan illee akkuma jirutti ta'e wanna tanaan dura gadhiise viidiyoo waraabuun bakka guyyamarra jechuun yeroon wannuma duraanii waraaban nama dabbara saniif hin dabbaramin illee na dabbare malee kaawwan keessallee hin qabdi kunniin immoo ka amma haarawaa itti dabalee fi diizaayiniin ol keessa akka ta'uuf jechuudha asitti immoo waan jalaa tuqa hin beeku na biratti osoo hin ta'in ammoo feestaaliyyuu baasaa jira gizee machii dhufu mallaawaa tuqanii wannoo irra jiguun oolu jechuudha uffanni shifoonii lummuuxxii kun wannuma xiqqoo irratti jige bishaan illee irra jige koyi ta'a እና akkasii hordoftoota kiyyaa wanti guddaan immootu isinin jechuu barbaade warri uffata kaayinaan jettan gara keessaatti na dubbisaa isinin jee baay'een keessan dhuftanii fudhattanii gatii maallaqa ergitanii jirtanii ammallee nama lama akkasii uffata hawwataa kaayee warraan jettan shurraabii fa'aa kaayee warraan jettan shaalii qorraa ka dubartii san kaayee warraan jettan waasaampiin keessan na jalaa gadi bade kanaaf kootta na dubbisaa yookaan waan kaayee hundaa jechuudha ka maallaqa ittiin ergin ni gurguraa jechuudha dhiifama manarraa ta'atiniin nama dalagu tokko kaayee jettanii achiin diqqoo baduun diqqoo nama dabbara egaa akkan isinin jaa hordoftoota kiyyaa egaa qamisiiwwan kana diizaayinii garaagaraatiin wal keessa godhee fi jira tanaan dura sunillee ni jira maashaallah kanaan dura qamisiiwwan tanaan dura agarsiisun baay'ee takka yabbuudha namatti tolu kunillee bareeduma yaa'u yooniin isaa carqummaan isaa hundaatu garaagara maashaallah ofirraa qabu kunis bareeda 3,000 qofa walirratti jechuudha hordoftoota kiyyaa namoonni barbaadan koottaa karaa waasaappiitiin heloo jedha ajajadha egaa warri feetanii jaalatanii na hordoftan wallaahi laazii warri viidiyoo kee sheer gootanii riyoota keessan irratti galatooma ulfaadha hedduun isin jaaladha
ulfaadha hedduu isin kabaja rabbii yaada muraada keessa isinii haa guutu aboo rabbiin wallahi riskii isin hin beekne isinii haa banu isiniin jechaa itti aansuun saanii feermuuzii tanaa nama hedduu natti ergaa jirtan saaniin tun karaa wacaaleeti moo eessaan galti jedhanii gizigizeen argamti gizigizee hin argamtu itti aansuun siinii bunallee jechuudha gizee gadi ba'u viidiyoo godhuuf natti hin tolu silkii viidiyoo ittiin dalagu qabadhee hin ba'u akka har'a akka tasaa ta'ee meetti hin waraaba jedhee baheeni ture garuu bakka baay'ee waan baay'ee hin waraabne natti hin tolle haalli jiru daansaa miti namatti hin tolu jechuudha hordoftoota kiyya haa ta'uuti waan tokkoon fakkeenyaaf isinii wanta hadha isinii waraabe jechuun gizee isin maallaqa ergattan moonni kun akkanuma as taa'ee isin eegaa miti wanta gabaarra jiru yeroo isaa wajjin kan jiru isinii bitama jechuudha ijoolleen baay'ee meeshaan kennutti tola kanuma nuu biti jettanii warri kiyyumarraa suuraa natti ergitan maashaallah tabaarakallaa yaada keessaniif jajjabeessuu keessaniif narraa bitachuu keessaniif na filachuu keessaniif hedduu akka galatooma ulfaadhaa isiniin jecha garuu meeshaan tanaan dura bitee tarii akka nasiiba keessaniiti jechuudha yoo argame yoo argamin immoo kama jiru keessa bareeda isiniif fichisiisa jechuudha namoonni kana nagaafataa jirtan baay'ee takka widdiidha gatiin isaa wallahi laazim baay'ee widdiidha meeshaan shoorbaa kun jechuudha ka shaklaa kun garuu ni jira baay'ee takka qaaliidhaan isiniin jaa itti aansuun saarbisiin warqaamman yeroo ammaa kana ka duraan bitisuun dhabame waan hunduu jijjiiramaa dhufa saarbisii kana gizee wayii viidiyoo akkana mooraabee akka tasaa namni hedduun jaalate yeroo isaan jaalatanii hin dhabe jechuudha amma immoo akka tasaa yoo waraabu yoo dhaqu argee jira ka jalqabaa sun baay'ee guddaadha meeshummaan isaa waan isinii ibsuun hin qabu akka isinii ibsuun hin qabu baay'ee furdaa baay'ee waan baqqadas nama jedhu wayiiti qarshii 10,000 garuu baay'ee namatti tola namoonni barbaadan ammallee gizee isin ajajanitti yoo jiraate isinii bita yoo hin jiraate kama jiru isinii bita jechuudha akka carraa keessanitti waa akka bareeda garsanii maashaallah tabaarakallaa baay'ee bareeda qarshii 10,000 garuu furdinni isaa woroomni isaa maashaallah isiniin jedha kaawwanillee ni caala meeshaa waluma caala akkuma gatiin wal caalu meeshaan baay'ee saffisaan gatiin dabalaa jira rabbi khayrii haa godhu kun diqqoo natti tolu dhabee jennaan ka geengootti fuudhee foon natti tolu dhabeef ka tokkoffaa kun baay'ee guddaadha laala hedduu guddaadha tuni taa'amma isinii banee agarsiisan ta dhumaati ta sadaffaati ka lammaffaa immoo kana caalaa guddataa ka sadaffaa inummaa baay'ee guddaadha guddin isaa sun baay'ee dabbaree jennaan akka tirii tokkotti fuudheef kanuma ta'ee meeshaan tokkoma itti aansuun sahaanii biddeena warra gaafattan mana kana keessa saanii saarbisii fi feermuuzii fuudhu deema malee saaniin isaanii tokkichi furdaan jiru jechuudha laalamee akkanatti ilaaltan akka bareedu maashaallah garuu kanneen aynaa gara 10 wayiiti keessaa tokkichi furdaan hin jiru yoo akkana ilaaltan furdaa fakkaata garuu akkana ol fuutanii ilaaltan haphii wayiiti jechuudha gatiin sahaaniiwwan tanaa ta qarshii 900 illee jira darzanii dhugaa dubbachuuf garuu meeshummaan isaa qarxaan kan jedhu jechuudha haphii baay'ee haphii yoo akkana ilaaltan furdaa isiniif fakkaata anamma mana kana mee akkana sanii viidiyoo isinii waraabe saaniin kun gosa gara hedduu jechi qabee isinitti agarsiise garuu tokkichi isaa kana gammachiisu hin dhabe asii baay'inaan hin fuudhu wanda nasitti argadhu feermuuzii warqaammaa sana yoo ta'e feermuuzii warqaammaatii fi saarbisii fidanii maashaallah bareeda garuu saaniiwwan nama biyya keessatti fayyada jechuun nama akka maaliif akka ta'e hin beeku tana qofatu natti tole tuni roga arfeedha garuu meeshummaan isaa oroomni isaa maashaallah furdaadha kun bichatu natti tole saanii gara aynaa 10 wayii keessa jechuudha akkasiin jaa hordoftoota kiyyaa hundumaafuu namoonni meeshaalee garaagaraa uffata garaagaraa shiitaaf shaarbii shiita dubaayii san kaana biraammaa sana warri jettan osoo inni hin badin ajajadha meeshaalee warra barbaadan karaa waasaappiitiin hiloo jedha viidiyoo kiyya hundi keessanuu laayikii sheer gochuu hin dagatina saanii kana keessa tokkicha dhabe jechuun baay'ee takka kanaaf yeroo baay'ee viidiyoon murteessaa miti nama bitusantu murteessaadha kanatti olaaltan furdaa isin fakkaachuu danda'a egaa viidiyoon kee kaarraa kanumaan raawwateetti jira hordoftoota kiyya viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebina halkan keerii keessa naa bulaa qamisiiwwan kana yoo barbaadan hijaaba isaa wajjin qarshii 3,000 qofaan na biratti ni argattu heloo jedha ammuma jechuudha iskiriinshaatii godhadhaa karaa waasaappiitiin koottaa ulfaadhaa galatooma hedduu isin jaaladha hedduu isin kabaja baay'ee